Kan fakkaattiin keen jirree bulee ka'us gonkumaa kan qofaa kee rakkoo mootee ati dhugumaan gootuma. Utuu humna dhabduu xiiqiidhaan jiruu haatee ofii kee hirriba dhabdee anaaf riqicha naa taate. Dheekkamsaaf gorsa keetiin kosii keessaa na baaftee ofii kee utuu daartuu anaan daara na baaftee. Jechisi ibsu dhibuyyuu naaf buutee bakka firaa kan gaafa muddamaa argamu si malee maaltu jira? Har'anaa darbuu didus siin dabarsa gaaf tokko hammasitti abdiin kutin naaf jiraadhu abbaa koo. Waaw. Walaloo abbaati jechuu. Maashaallah. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Forex Entertainment qophiin keenya kan arraa qara jaalalaa bifa ajaa'ibaatiin qabannee isiniif dhiyaannee jira. Qophiin arraan tanaa kan duraatiin adda waan isa godhu. Egaan qara jaalalaa keessatti akkuma kanaan dura ibsaa turre onnee jaalalaan miidhamtee kan itti wallaannuu fi akkasumas jaalala faloo dhabde kan itti falatti barbaannudha. Akkasumas ammoo seenaawwan jaalalaa xalayaawwan jaalalaa daawwattoonni nu biraan qaqqabsiistanii qiqindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Dhugaa dubbachuuf taanaan seenaan kan keenya har'aa xiqqoosii kan kanaan duraarraa adda waan taateef gara seenaa keenyaa mee xiqqoosii irraa dhaggeeffannee kaanee walitti adeemnu. Seenichi abbaa kiyya wajjin kan wal qabatudha. Ani bara 2015 gara xumuraatittiin gara biyya Kanaadaa kana dhufe. Akkuma gaariitti abbaan kiyyas maatiin kiyya hunduu na geessanii dhufe. Erga dhufe booda ammoo na dhukkube, kabadaa na dhukkube. Sana booda abbaa kiyyatti hime na dhukkubuusaa sana itti himeet. Sama sanarraa ka'ee abbaan koo sammuu isaa dhukkubee akka malee dhukkubsate jechuudha. Sana booda ani waggaa tokkoo fi ji'a 5 erga taa'ee booda gara biyyaa deemuu murteesse. Erga gara biyyaa deemee ammoo maatiin maal jedhanii achitti miidhama guddaa qaba ture inni. Miidhama guddaa waan qabuuf ati dhaqxee ilaaluu hin qabdu jedhanii magaalatti na ittisan. Yoo ati dhaqxee ilaalte darreetti abaasaa fayyaa dhabaa atis fayyaa dhabdaa kana jennaan atis asitti isa wajjin fayyaa dhabdee ati miidhamurra inni duraanuu fayyaa dhabee jira waan ta'eef ati deemtee maallaqaan gargaartee wal'aanu turre bu'aa qabaa jedhanii haati kiyya achitti natti dhuftee naan miila irratti na kuftee akkamitti osoo san argine deema jedhee adda baane jechuudha. Of duuba deebi'ee jechuudha san argina. Xiqqoo akka sammuu kana dhukkubee yoo san jechuudha. Sababa saniif jecha ati arguu hin qabdu isa akkasitti dhukkubsate ati illee hin daran dhukkubsata jedhanii naa yaaduu irraa ka'e na dhoorgan jechuudha. Odoo boo'achii deeme inni kan ammoo ni dhaga'ee jennaan hin baay'ee natti gaddee. Erga natti gaddee akkasumatti otoo jirru innis hin fayyinii wayyoofne anis biyya kanatti hin deebi'e arra boru dhaqee ilaalaa maaltu jedhu bakka abbaan kiyya bara darbe kana amurii ta'anii jechuudha. Egaan guutuu seenaa kana boodatti deebina. Mee jaalala maatii yookaan keessatti ammoo gara caalu yeroo baay'ee namoonni jaalala haadhaati kan isaan ibsanu. Jaalalli abbaa kun namoota muraasa biratti baay'ee hin ibsamu. Maaliif akka ta'e mee abbaan kun qooda akkamiin irraa qaba? Egaan jaalala haadhaa fi abbaadhaa akka malee ani akka kiyyatti jaalala isaaniif qabu gargar laaluu hin danda'u. Yoonii fi gama abbaa yaaduu eegalle jaalalti abbaatilleen of dandeessee qabdi. Yoon gama haadhaa yaannus jaalalti haadhaa of dandeessee deemti jechuudha. Seenaan har'aan tan obboleessi keenya nuuf hime kun immoo jaalala abbaaf qabu akka malee mufachiiseen sababa mufannaa xiqqoo kanaan abbaan isaa dubbisuu didee jira jechuudha. Waa'ee gartee jaalala haadhaatii fi abbaadhaa adda faffagaannee biyya warroonni irra guddaan biyya baqaa keessa jiran biyya Kaayiroo taatee, Ijipti taatee, Suudii taatee, Kanaadaa fi Ameerikaa, Astiraaliyaa jidduu warreen haadhaa fi faamiliidhaan adda fagaattanii jirtan hundi keessanuu faamilii keessaniin walitti mufannaa xiqqaa jecha wal dubbisuu dhabuudhaan amna dheeraa adda turtan hedduutu jira jeetii yaada miidiyaa kana gubbarratti seenaan har'aan tana nu harka geesselleen seenaa akkasiitti irraa haasofna jechuudha. Wanni adda taasisu seenaa kanarraa keessatti
seenaa jaalalli abbaa akkuma jirutti ta'ee kan haadhaatis kan abbaatis garaagarummaa qaba. Abbaan akkuma beekamu waan mana keessaas haa ta'u waan bakkees haa ta'u itti gaafatamummaa mana sana kan hoogganee bulchu abbaadha gara caalu. Haati waan mana keessaati kan isin gara caalutti hin beekamti. Jaalalli haadhaa kan nutti mul'atu garuu abbaan keessa ofii baay'ee ibsachuu hin danda'u. Jaalala ilmoo isaatiif qabu yoo gochaan ta'e malee jechaan baay'ee ibsuu hin danda'u waan ta'eef keessatti seenaa keenya irraatiin xiqqoosii wanti garaana nyaatee fi baay'ee na gaddisiise abbaan isaa boqateeti jiratu abbaa isaa jaallatu jechuudha. Garaagarummaa biyya adda addaa jiru abbaan biyya keessa jira inni immoo biyyaa ba'eeti jira jechuudha. Yeroo kana keessatti wanni taate abbaan isaa gaafa boqattu abbaa kan koo kana akka waan ofii kooti ajjeeseettiin ofitti fudhadha. Gaabbii guddaa akka kanaan natti dhaga'ama kan jedhudha. Baay'ee ana garaana nyaateeti jira bakki kun keessatti namoonni hedduun kan inni dhiifama gaafate fa'aa jira abbaa isaa kana jechuudha gocha isaarraan kan ka'e. Duutii eenyu keenyaaf yeroo itti duunu hin beeknu hundi keenya yeroo eegganna garuu duuti gaafa karaa malee taatu baay'ee eelaa madaan fayyine namatti uumtee deemti jechuudha. Kanaaf keessatti ammoo namoonni biyya baqaa keessa jirru haa ta'u biyya adda addaa keessa jirru faamilii keenyarraa fagaannee jirru faamilii keenya waan xiqqoodhaan walitti buunee utuu isaan sagalee keenya dharra'anuu utuu isaan ijaan argaa keenya dharra'anuu waan xiqqoo wayitii waliigaltee xixiqqoo walitti bu'insa xixiqqoodhaaf jennee kan nuti faamilii keenyarraa fagaannu jira. Gaafa sanatti gaafa faamiliin keenya waan ta'anii gaabbii akka obboleessa keenya seenaa obboleessa keenya kanatu nu mudata waan ta'eef wanni akka kanaa hatattamaan dhaabbachuu qaba maatii ittiin mufatamu waan ta'eef. Seenaa kanarraa yaada bareedaa fi waan qabnu sammuun teenya waan yaada mataa keenya keessaa qabu faamilii teenyarraa akka hin geenyee fi akka nurrallee hin geenye isiniif himuu kan dandeenyu seenaa guutuu isaa dhaggeeffannee dhumarratti yaada irra kannannaa isinillee koomentii jalatti yaada kannadhaan isiniin jaa. Hayyee seenaa obboleessa keenyaa kana dhaggeeffannee walitti haa deemnu. Har'a boru dhaqee ilaalaa maaltu jedhu bakka abbaan kiyya bada darbe kana amurii ta'anii jechuudha. Ni boqotanii amma bakka ciisuun dadhabeessiin jedha ciisuun dadhabee halkan guyyaa ni booyaa akka waan an ajjeesetti bakka akka waan ofii koo an ajjeesetti akkasitti natti dhagama. Abbaan koo baay'ee tokko seenaa garaa nan baanii natti dhiisee sokke wanni biraa maal sitti fakkaate dhiifama osoo san gaafatiin jechuun inni boqachuunsaa dhiifama oduu naan godhi miila irratti kufee gaaf tokko dhiifama gaafadhaa bakka fayyeetiniin otoo jedhee eegu innis dhiifama naan goone guyyaa rabbiitti dhufteeta na dhiisee sokke jechuudha. Kanaaf wanni hawaasni irraa barachuu qabu dhiifama waan balleessitan tokko dhiifama gaafachuu dhabuun kiyya baay'ee tokko sammuu kiyya jeeqaa jira waan ta'eef kanaaf irraa barachuu qabdu waan akkanaa dhiifama gaafachuu qabdu hatattamatti battalatti nama dhaga'inaa bakka nama dhaga'uun qabdu nama dhaga'uun miidheera nama miidhameera waan ta'eef keessi koo baay'ee tokko na miidhamaa jira miidhameera halkan guyyaa bakka yaadadhu bakka mimmaan boosaa booyaa. Kanaaf namoonni biyya alaa jirtan keessattuu ijoolleen biyya alaa kana jirtan dogongora akka kanaatirraa akka fagaattan jechuun barbaada. Kanaaf abbaa kiyyaa jaannata rabbiyaa gammachiisu isin ammoo abbaa kiyyaa jaalala abbaa daran haadhati gadee akka hin taanee fi kan akka sagantaa keessan irratti dhiyeessitanii barumsa namaaf ta'a. Abbaa koo yaa abbaa kiyyaa hamtuun siin argiin na boqadhu jannataa keessa sirba jedhu sirbaa alii isaa bita akkanaaf jirtu.
sidarkin natai ballo tan jannata jaya Tetim boya garan ko sabri hayamuti de me mal nawaya ati tutulle senan ke dune humana kaya sijiru bizi boda suarakon ingenya nura ule sinuko itu harmetenyan chofam tenura siswanta ganne rahmanni rabbi attajitin Egaa daawwattoota keenya seenaan guutuun ishii akkana fakkaata akka malee waan garaa nama nyaatu natti fakkaata isinillee yaada qabdan kennadhaadha seenaa kanarraa isinirra yoon gahe yoo ati yoon taate hoo ani yoon ta'e hoo ati yoo taate maal goona kan jedhu irratti haasofna jechuudha. Yaa baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf taanaani bakka isaa of buusee gaafa laalee jedhu dhukkubni isaa dhukkuba kan koonatti ta'ee jechuudha baay'ee waan garaa nama nyaatudha waan ta'eef seenaa kanarraa daawwattoonni keenya illee barumsa guddaa akka argatanuu fi kan nuti dabarsine innis yaadee kan inni nuuf gumaache jechuudha hedduun kan keenya akkuma mata duree irratti ibsanee turre namoonni hedduun jaalala maatii kan keenya keessatti fa bakki maatii keenya nuuf qabanu gaafa irraa fagaannee kaanidha bakki isaanii kan itti mul'atu waan ta'eef namoonni maatii qabdanu maatii keessanitti hin qoosina abbaa keessan haadha keessan obboleessas obboleettis haa ta'u faamiliidhuma keessanitti hin qoosina guyyaan namni adda bahu hin beekamu waan ta'eef guyyaan dhibeen tokko dhuftee gargar nu baastu hin beekamu waan ta'eef of eeggannoo guddaa nama barbaachisa dhugaa. Dhugaadha haadhaaf abbaan keessa yoo waan fedhanillee isiniin jedhan taate hammeenya ittiin fudhatina maaliif jennaan isinirraa dirqamatti haadhaaf abbaan isin dhalan isin guddisan yeroo amma irra jirtu kanarra kan geessan akka isin godhe haadhaaf abbaa keessanii jechoota tokko tokko kan faamiliin namaan ja'an akka mataa yaada isaanitti nama muufachiisuu danda'a garuu isin immoo muufannatti fudhattanii osoo hin taane kanaafuu warreen biyya alaa jirtan faamilii teessaniin adda fagaattanii jirtan waan ta'eef jecha adda fagoon kunuu yoom akka adda baatan jireenya addunyaa gubbatti yoom akka akhiramnu hin beeknu anis atis yoom akka duutu hin beektu obboleessa kan keetillee taate obboleettii keetinillee taate sababa rakkoo xiqqaatiin yoo adda fagaattanii jiraattan taate addunyaa tana gubbarratti sooshaal miidiyaa jira neetaa jira karaa onlaayinaatiin illee wal qunnama afoonaan illaa waliin ja'aadha faamilii teessan jaalala isaaniitillee akka jabeessitan hadaraan isiniif dhaama haadhaaf abbaa jechuun adda fageenya isaan waan nu dhalanii nu guddisanii jiraniif jecha akka malee nuuf cinqamanii adda fageenya keenya kanaattu isaan darara waan ta'eef jecha isaaniif guyyattillee yoo danda'ame taraa takka dubbisuudhaaf mokoraan isiniin jaa. Anas isinis hundi keessan iyyuu haadhaaf abbaa keessaniif akka daa'imaati isaan sagalee keessan dheebotu ijaan isin arguudhaaf dheebotu gaafa walirraa faffagaannee jiraannu yoom walitti deebina jedhanii isin yaadu waan ta'eef nuti immoo bakki isaanii baay'ee nutti mul'atu oolmaa guddaa nurraa qabu keessatti hundi kan keenya iyyuu haadhaaf abbaa kan keenya utuun beekin mufachiisuu dandeenya waan ta'eef har'arraa kaasnee haadhaaf abbaa kan keenyaaf muffii mufachiisne sanaa xiqqaasaa ta'u guddaasaa ta'u dhiifama isaan gaafanne haadhaaf abbaa kan keenya utuu isaan biyya duniyaa kanarra jiranu hanga dandeenyutti kunuunfachuu waan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef inni abbaan seenaa kunuu jaalala abbaadhaa qabu osoo nu ibsuuti mufannaa xiqqishoo takkaaf jecha arran araaramaanii booruun araaramaanii iftaaniin araaramaanii osoo jiruutu abbaan isaa isa dhiisee akhirame arraan tana gaabbii guddaa fi mufannoo guddaa keessa jira jechuudha akka yaada isatti nama biraatillee akka khiyyaa kana kan taane barnoota isiniif taa jechuudhaan seenaan isaa nu bira geessee jechuudha arrumarraa nama birarraa maaliif dheena isaa qumarraa haa eegallu isaa qokeenya ati akkami faamilii tantee keessaa abbaan kan keetiif maanti lubbuudhaan jirani yaa eeyye alhamdulillah jiru alhamdulillah rabbi umrii dheertuu haa kennuuf jenna achumaanu abbaa kee irra jaalattamoo ummaatee irra jaalatta kun gaaffii ulfaataadha abbaan kan kootis bakka isaa qaba haati kootis bakka sii qabdi yeroo baay'ee al tokko tokko kan uumamaafis haa ta'u ilmi dhiiraa gara caalu haadha kanatti xiyyeeffata haatinis ilma dhiiraa kanatti xiyyeeffattee jaalala waliif kennu shamarran immoo garri caalanu abbaa jaallatu abbaanis xiyyeeffannaa inni kunuunsi inni intala isaatiif kennu adda waan ta'eef an laalcha isaanii jaalala isaanii bakka bakkattan qaba lamaan jara adda baase kan abbaa
kootis bakka biraati kan haadha kootis bakka biraati asu. Ija mirgaatii fi ija bitaatii jeegaa haadhaaf abbaa kee yaada bareedaadhaa fi deebisaa bareedaa nuuf kenne eegaa akka beekamutti namni hundi dhiirti abbaa haadha jaalattii fi dhalaan hundi abbaa jaalattii kan ja'amu soba na fakkaata maaliif jennaan abbaan seenaa kanaadha abbaa isaa akka malee jaalata garuu rabbiin jannatallee jannatarraa olaanaa haa kennuuf jennaan warreen haati teessanii fi abbaan keessan addunyaarra hin jirre hundinuu jannatarlee jannatarraan olaanaa isiniif haa kennu kan addunyaarra jirtus umrii dheertuu isiniif haa kennu tan muufatanii jettanillee asumaanuu dawwalaati afuunaan illaa ja'anii haadhaaf abbaa akkasii ofumarraa haa jalqabnu ofumarraa haa jalqabnu an fakkeenyaa fi haadhaaf abbaa kootiif ilmaan gafaati gaafan ilmaan gafaa ta'e jedhu itti qananeetani kanan guddadhe baay'een isaa rakkisaa ture beektaa duriyyummaa kanan qaba yeroo amma xiqqoo si nama guddataanii of barree bakki isaanii kuni har'a natti mul'ata beektaa yeroo baay'ee haadhaaf abbaan kan koo akkasitti na danda'anii na guddisanii ormiyal tokko tokko sin danda'u beektaa amala kan kee kana danda'aniitu maasiin si ga'uun isaaniitu waan tokko an dhugaa dubbachuuf isaak jedhamee hadha waamamuun kan koo oolmaa isaanaaf oolani yoon kana naa godhaa jedhe kana naaf godhu yoon huccuu barbaade ofiif huccuu malee ta'anii anaan daara na baasu wanni isaan naaf hin godhin hin jiru sirban baasa yoon jedhe qabeenya isaanii gurguranii sirba naa hojjechiisu dhugaa dubbachuudhaaf taanaani hedduun isaa mufachiise hadha isaaq asirra dhaabbachuun isaa oolmaa haatiniif abbaan kan koonaaf oolanidha waan ta'eef kanarraan ka'uudhaan akka xiqqootti isaa ta'u akka guddaatti isaa ta'u irra baay'ee akkan isin mufachiise abdii guddaan qaba akkasin dhiifamanaaf gotanu gamanumaan forex entertainment sagantaa qara jaalalaatiin daawwatan ta'e jaalala isaanii qabnu isaa qoon isin himee jira haadha abbaa isaadha umrii dheeressuufiin isiniin jaa akkasumaanu akkuma dhugattu yoonii fi kara jaalala haadhaaf abbaadhaa kan dhufne yoo ta'e jaalaltii isaanii kan ibsanii ibsaan dhumu jecha tokkoo fi lamaan isiniin jaaladhaan jee dhumuu miti maaliif jennaan haala gaafa yeroo duraanii irra jiru isaan dararuu turretti arrara gizee dhaabbattee yaadatu sa'aniin tuni maaliifin akkas ture jetta nam tokko tokko immoo jazaa haadhaa fi abbaadhaa gaafa dhalte agartaa jaa gaa'e haga nuti dhallee jazaa haadhaa fi abbaa kana agarutti dhukkubbii ishiidhaa beekuun xiqqishoonni ulfaata tahee garuu immoo haadhaa fi abbaa keenya akka malee jaaladhaan akka mataa kiyyatti guyyatti yooniifin haadhatii osoo hin dubbisin takka ollaan irra isaan hin jiru yoo dawwaltee na dhabdu tahee yaadan seena takka sagaleen kaayaa fi takka barreeffaman kaayaaf jechuudha takka gabbu'eetiin dawwalaa fi takka immoo obboleeyyan kiyyarra dawwaleetiin salaamtaa ishii gaafadha haadhatii akka malee hin jaaladha rabbi umrii naaf haa dheeressu haadhaaf abbaa kiyya hundaa'uun hin jaaladhaan ija bitaatii fi ija mirgaatii akkasii aamin jenneet jirra kan biraa ammoo sagantaa qara jaalalaa keessatti akkuma obboleessi kan keenya abbaasaa jalaa buqatanii jiranu dhiifama gaafatee jedhe isinis ammoo haadhaaf abbaa keessanitti warri haadhaaf abbaa keessan mufachiistaniittu ta'ee jedhe gara sagantaa keenyaatiin dhiifama gaafachuu akkasumas jaalala haadhaaf abbaa keessanii ibsachuu dandeessu akkasumas ammoo jaalallee keessanis haa ta'u nama dhuunfaas haa ta'u akkasumas hiriyoottan wajjin gara caalu yeroo baay'ee hiriyoottantu wal mufachiisa beektaa utuun beekin waliin jiraatta waan ta'eef utuun beekin wal mufachiifta hiriyoonni gaafa wal mufachiisan amma walirraa fagaataa deemu mufannaan jarri wal mufachiisan yoomuu keessa isaanii keessaan badu waan ta'eef sagantaa dhiifamaas niif qopheessineeti jirra isinis gama sagantaa keenya kanaatiin nama mufachiistan kana dhiifama gaafachuu dandeessu jechuudha. Karaa komantiitiinis yoo danda'ame nama maqaasanii mooshin gootanii dhiifama gaafachuu ni dandeessanii sagantaa dhiifamaatii fi saahibboottan tahee jaalalleewwan tahee kan piroograama itti aanutti isiniif dhiyeessina. Kanaafuu xiqqishoo sagantaa itti aanuuf isiniif dhiyeessuudhaaf isaa qoon akka yaada kana jeetti yoon isarra ga'e maal godha kan jedhu gaafii takka gaafadhee fi piroograama kana xumurra isaa qoo saahiba kan ga'e kan akkaan jaalattu kan mufachiifte ati yoo tahee inni sun si muufate takka ammoo kan si mufachiise isa tahee ati mufachiifte ati yoon deemtee dura dhiifama gaafattee irra si hoyyamoo inni dhufe yoo dhiifama si gaafate irra si hoyya. Angara caalu nama takka dhiifama na gaafate argeen beeku yoo namni na mufachiises amala koo keessatti yoo namni na mufachiises ofiifan dhiifama gaafadha amman aaraa gaafan takka jedhee waan irratti wal lolle sana iyyuu yaadadhu amallee namaaf garaagarummaa qaba an eenyunu yoo na mufachiisee jedhe yeroo sanatti aaraa
guyyaa lama sadiin ga'u sana booda maal irratti akka wallollee maal wanni inni irratti nama mufachiise iyyuu na keessaa badaan garaa akka kanaan qaba garaa akka kooti kanas ni faa kennu. Laanuun kennu akkanatti bad ifirra rakkoo ifirraanfachuudha takkaammoo rakkoo irraanfachuuti qabda jechuudha malee akkana yoon ta'e keessa keetitti mufannaan kun dhugumatti ati yoon ifi arra wallollee boru kan irraanfattu ta'e namoota waan kanarratti maasrajjaa ta'u koomentii jalatti arguu barbaada namoonni isaa itti muufattan hedduu yoo jiraattan dhugumatti amalli isaa kun kan dhugaa yoo ta'u ta'e koomentii nu barreessa. Yaa amalli kan koo hedduun namni natti siqattan hedduun keessan hin beektu jedhee yaada kanuma atoo. Warri miidiyaa irra jiru guutuun beekan namoonni na dhiyaatee ol beenu saayibootan kiyya akka namatti guutumattuu namatti muufanne ni beekan abbaan fedhe yoo waan fedhe naan jee ani wanni guddaan anaaf nama takka muufachiisee hin bulin halkan edanuu kana kan irrafu yoon ifi nama takka ifitti muufachiisee bulu ta'e hirribni nan qabu'an irra guddaa yaada kan na naqusanii nama takka muufachiisu abbaan fedhe waan fedhe naan jeellee ittiin muufadhu amala kiyyarraa kun akkasii wanni guddaan anaaf barbaachisaa wanni ta'e an nama muufachiisini bakka halkan kana an eenyu muufachiisee kan jiru if keessa barbaadeetiin bula saniifuu eega qophiin keenya kan qara jaalalaa bifa ajaa'ibaatiin kan dhiyaate akka isin bohaarsu abdiidhaan qaba haga qophii biraa qara jaalalaatiin isiniif deebinu turtii gaariin isiniin jaa isaa qosalamtaa jiin. Hayyee sagantaan keenya har'aaf qabanne kana fakkaata warri chaanala keenyaaf haarayaa taatan chaanala keenya subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna warri seenaa jaalalaa qabdanu lakkoofsa keenya kanaan nu quunnamuu dandeessu gara WhatsApp fi Telegramiitiin kanaafuu sagantaan keenya har'aa kanumaan goolabameeti jira qopheessituun sagantaa kanaa Anisaa Gizeenuu fi akkasumas Asuu Mudassiri itti aansuudhaan waan inni irraanfadhee yoo jiraate sagantaa keenya yommuu daawwattan subscribe tuquu hin dagatinaa koomentii illee godhuun dagatinaa laayik godhuun illee dagatinaadha Forex Entertainment akka guddatu Oromoo kan Oromoodha akka guddatu kan godhuu danda'u isinii waan ta'eef jecha sanin isin gaafadha subscribe godhaa jiin. Yaa subscribe godhaa isiniin jenna hangaa sagantaa biraatti walitti deebinutti turtii gaarii.